Oromiyaatti guddinni dinagdee adeemsa tirannaa keessaa bahee saffisaan milkiin barbaadamee argamaa jiraachuudha pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa kan himani. Inisheetifoonni misooma Oromiyaa keessatti hojjetaman warraaqsa dinagdee hojjetamaa jiraniif immoo agarsiiftuu guddicha tokko akka ta'es dubbatamee jira. Dabalata oduu kanaa dhaggeeffanneetu walitti deebina. Hiyyummaa dubartoofummaa jiru keessaa bahuudhaaf dhaloota jaarrachuudhaaf dhaloota qopheeffachuudhaaf barsiifachuudhaaf uummata dheebuu guddaa qabudha uummanni keenya. Misooma hojjetee bu'aa fiduu akka danda'u qabatamaadha uummanni keenya hojjetee agarsiiseera. Qonna irratti haa ta'u maal irratti haa ta'u sirriitti uummata jijjiiree agarsiiseera uummanni keenya. Oromiyaatti hojiiwwan misoomaa sadarkaa inisheetiviitiin akka hojjetaman murtaa'ee hojiitti kun erga eegalee waggoota 3 lakkoofsisuutu beekama. Inisheetiviiwwan hojii misoomaa keessatti qabamanii hojjetamaa jiran kunneen biyyattii gara guddina jaarraa 21ffaatti ceesisuudhaaf karoora humna qabu ta'eeti fudhatama. Karoorri hojii bal'aan bara 2016 qabamee hojjetamaa jiru kun itti fufiinsaan yoo hojiirra oolee misooma Oromiyaa hanga bara 2018tti hojjetamanii fi daandii milkii banaa jedhani pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa. Obbo Shimallis Abdiisaa misooma Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiran gurguddoowwan yeroo gamaggaman torbee kan akka dubbatanitti inisheetiviiwwan misoomaa addatti qabamanii Oromiyaa keessatti hojjetamaa jiran kanaaf ammoo hooggansa ammayyaatu barbaachisaan himanii. Hooggansi kun hooggansa humnoota jiran hunda qixaan fayyadamu. Humnoota jiran jechuun yeroo sii kennameera siiziniin kun yeroo kana akkamitti fayyadamaa jirta? Yeroo kana akkamitti fayyadamaa jirta? Haala amma jiru kana akkamitti fayyadamaa jirta? Uummata akkamitti fayyadamaa jirta? Qabeenya uumamaa Oromiyaa nuu keenyatti akkamitti fayyadamaa jirra? Lafa keenya akkamitti fayyadamaa jirra? Humna jiru hunda yeroo irraa kaasee bajeta jiru maal jiru hunda qixaan hooggansa fayyadamu ta'utu jira. Humnoota waloo sila jenne hunda kan fayyadamu properly. Hooggansi kun hooggansa waan jiru hunda backward forward sirriitti walitti dhiyee tiimii ijaaruu ta'uu danda'utu jira. Godina, aanaa, magaala, federaal, naannoo seektara gidduutti qindoomina cimaa kan uumu, tiimii cimaa kan uumu, hojii kee deebii kenna, hojii kee guyyaa guyyaa akkaataa hojii kee itti hooggantu, akkaataa hojii kee itti madaaltu, akkaataa hojii kee karoorsitee ittiin qaama hunda sochooftee ittiin milkeessitu utuu waa hunda murteessa. Kanatu murteessa uummata keenyaaf. Namni biraa dhufee murteessuuf hin jiru. Ammas bu'aan achifachitti mul'atus kan hooggansa kanaatti kan eenyumayyuu miti. Hojiin kilaasteraan qoodamanii Oromiyaa keessatti hojjetaman ji'oota 3 fi 6 keessatti bu'aan argamsiisan jajjabeessaa ta'us dubbatanii. Kanaaf raawwiin hojii karoorfamee akka biyya tana addunyaa wajjin dorgomsiisutti ol kaafamee qulqullinaan raawwachuutu barbaachisaa jedhan pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaan. Oromiyaatti uummata dinagdee ijaaruun hojii hunda caala hooggansarraa eegamu akka ta'e hubachiisanii barnoota teekinooloojii dhaabbata tajaajila sirnaa ijaaruun jabeenya uummataatiif hojii addatti barbaachisudha jedhanii. Haala uummata keenyaa haala biyyi kun keessa jiru haala addunyaa keessa jiru faana hooggansi walgitu ta'uu kan danda'u yeroo hunda dheebuu jijjiiramaa yeroo hunda dheebuu waan haaraa fiduu istaandaardii haaraa fiduu achiivementii haaraa fiduu isaaf hooggansa cimqamu ta'uu danda'utu jiraata jechuudha. Hooggansa yeroo hunda baratu ta'uu danda'utu jiraata. Hooggansa yeroo hunda baratu. Ogeessa simbira jirurraa kan baratu. Hooggansa isaa ol jirurraa kan baratu. Hooggansa isaa gadi jirurraa kan baratu. Uummatarraa kan baratu. Kitaabarraa kan baratu. Rakkoorraa kan baratu. Yeroo hunda maalan baradhee waan haaraa maalan hubadhee kan jedhuuf kan cimqamu ta'uu danda'utu jiraata. Keessattuu akka hooggansa rakkoo sila jenne kana hiikuudhaaf hooggansa dhaabbatee kaayyoo kanaaf hooggansa ijaaramee akka ta'etti. Waggaa 4 dura baajanni waggaa naannoo Oromiyaa biliyoona 54 irra ture bara kana gara biliyoona 200 fi biliyoona 21 ol guddachuun Oromiyaatti guddinni dinagdee adeemsa tirannaa keessaa bahee saffisaan deemaa jiraachuu isaatiif agarsiiftuu guddaadha kan jedhu yaada dabalataa obbo Shimallis Abdiisaan hojii Oromiyaa keessatti hojjetamaa jiru ittiin ibsanii. Hirmaannaan uummatni misooma milkeessuu keessatti qabu jijjiirama dinagdee amma mul'achaa jiru kanaaf sababa guddaadhas jedhanii. Ji'oottan darban keessatti milkiin jiraatus hanqina jiru immoo bara baajataa 2016 ji'oottan 6 ittaanan keessatti sirreessuun raawwii gaarii fiduun hooggansarraa eegama kan jedhu dhaammatan pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaan. Kanaaf hojii keenya bara kanaa ji'a 6 darbee kana yeroo laallu ija kanaan yeroo laallu dhugaan hojiiwwan hojjetaman jiru. Ji'oottan 6 darbee karoorri dhugaadha gadi bu'eera galmoonni ixataan kaa'amaniiru hojiiwwan jajjabeessaan hojjetamaniiru. Ji'oottan 6 hafan kana keessatti haala adda ta'een yoo itti deemnee hojjenne malee karoora kana rakkoo keessa galchina. Kan ammaan booda dubbii jiru laallee yoo sirreessine shakkii tokko hin qabu karoorichi milkaa'a. Kanaaf hojiiwwan ji'oottan 6 darbee hojjenne bu'uura ciccimaa kaa'aniiru haala mijataa uumaniiru iddoo furmaataatti ta'uu dadhabanis jira. Kana dafnee
iddoo haala mijataatti arganne irratti akselereet gochuudhaaf dafnee ariifachiisuudhaaf iddoo immoo haala mijataan hin jirree fi kufaansa sanaa fi qaawwa jiru sana dafnee sirreessinee yoo irratti xiyyeeffannee hojjennu milkeessinu. Karoora 2016 kana milkeessinee jennaan 2018 naannoo keenya sochii guddaa keessa galchina. Sanaan booda sochii guddaa keessa gala. 2016 kana milkeessuun is very critical. Baroota shanan qabanne keessaa isheen kun baay'ee murteessituudha. Rakkinoota hojii keessatti jiran kana siiriyeesii namni hundumtuu tokkoon adda baasee seektaraan kilaasteraan adda baasee godinaan aanaadhaan magaalaadhaan adda baasee hojiitti kun iddoo tura jiraata. Akkaataa barnoota afaan Oromoo ittiin barsiisaa jiranii amma rakkooleen kana duraa hir'achaa dhufuutu himame. Afaan Oromoo magaalaa Finfinneetti manneen barnootaa dhuunfaa keessatti kennamaa jiru sadarkaa gaarii irrattis kan argamu ta'utu himameen Baahiluu Getaachoo dhimma kanarratti oduu qopheessee jira. Dhaggeeffanneetu walitti deebina. Barnoota afaan Oromoo qulqullina isaa sadarkaa eeggateen kennamaa jiraachuu isaatiin hanqinaaleen kanaan dura mul'achaa turanis salphachaa dhufuun isaanii himame. Manneen barnootaa mootummaaf dhuunfaa bulchiinsa magaalaa Finfinneetti kutaalee magaalaa hedduminaan keessatti argaman keessaa kutaan magaalaa Eekkaa isa tokko. Kutaa magaalaa kana keessattis manneen barnootaa dhuunfaaf mootummaa hunda keessatti barnootni afaan Oromoo haala gaariin kennamaa kan jiru ta'uudha. Waajjira barnootaa kutaa magaalaa Eekkaatti abbaan adeemsa hojii sirna barnootaa qophaa'inaa fi hordoffii barnoota afaan Oromoo obbo Abinnet Ayyalaa kan dubbatan. Akka sirna barnoota sagantaa akka magaalaa Finfinneetti kennamu keessatti keessaa kutaan magaalaa Yakkaa iddoo sagantaan barnoota afaan Oromootti kennamudha. Isa keessattis immoo sagantaa barnoota afaan lammaffaatti kan kennamaa ture manneen barnoota dhuunfaa irratti kutaa sadaffaa afuraffaa barreen gaddaa ture. Baran immoo biiroon barnootaa kitaaba qopheessee sagantaa isaan baasee moonolaa addaa qopheesse kutaa sadaffaadha aga kutaa kurnaffaatti manneen barnoota mootummaa irrattis manneen barnoota dhuunfaa irrattis kennamaa jira. Manneen barnoota dhuunfaa manneen barnoota 49 irratti kennamaa jira akka kutaa magaalaa Eekkaatti. Manneen barnoota sagantaa manneen barnoota mootummaa irratti immoo manneen barnoota sadarkaa duraa manneen barnoota 18 irratti kennamaa jira. Barattoota 791tti barachaa jira. Akkasumas sadarkaa tokkoffaa irratti manneen barnoota 19 irratti kan kennamaa jiru. Barattoota 1608 qabna. Sadarkaa lammaffaa irratti manneen barnoota mootummaa 7tu jira. Isaan 7 irrattu akka afaan lammaffaatti akka afaan tokkoffaattis kennamaa jira. Manneen barnoota sadarkaa lammaffaatti barattoota 321tu kan kennamaa jiru. Akka kutaa magaalaa Eekkaatti walumaa galatti manneen barnoota 41 irratti barnoonni afaan Oromoo kennamaa jira jechuudha. Gama qulqullina barnootaa mirkaneessuutiin garuu wantoota hudhaa ta'an keessaa tokko hanqina barsiisota mul'atu ta'us obbo Abinnet dubbataniiru. Bara baraan fooyya'insa guddaatu jira. Tokkoffaa lakkoofsa barataa dabalaa jira. Anan biraa immoo qulqullina barnootaa eegsisuudhaaf barsiisaan humni barsiisaa dirqama. Isa kana keessatti meeshaaleen kan nuti akka rakkoo ta'e hanqina barsiisati. Agarsiisa tokko immoo biiroon barnoota magaalaa Finfinnee rakkoolee kana furaatii deemaa jira. Anan biraa fooyya'insi jiru kanaan dura manneen barnoota akkuma sagantaa guyyaatiin idilee jechuudha. Akkuma lakkoofsaa dabalaa deemu manneen barnoota sadarkaa lammaffaa galgalaas akka dabaluuf hojjechatamaa ture. Amma barnoota galgaatiin barataa naannoo 751 qabna. Inni kun waggaatti progresii qaba dabalaatiidha kan deemaa jiru. Hojiilee hordoffiif to'annoo gaggeeffamaa jiruunis manneen barnootaa qajeelfama jiru dogoggorsuun hubataniif milkaa'ina isaa irratti gufuu ta'an irrattis tarkaanfiin sirreeffamaa fudhatamaa kan jiru ta'uu ammoo kan dubbatan waajjira barnootaa kutaa magaalaa Eekkaatti supparvaayizara barnoota afaan Oromoo obbo Barrihuun Birhaanuuti. Biiroon haala gaariidhaan yeroo adda addaatti gama adda addaa gaggeessuudhaan kanneen wanta kana jalqabbii gaarii jiru kana fedha uummata irratti hundaa'e kan baname kana quucarsuudhaaf kanneen deeman irratti yeroo adda addaatti tarkaanfii adda addaa fudhachaa deemaa jira. Nus immoo akka kutaa magaalaa keenyaa keessatti kanneen dhimma
barnoota afaan Oromoo kana wajjiniin wal qabatee jiru akka qajeelfama gadi bu'eetiin kutaa 9 fi kutaan 10 wayitii 2 akka isaan barsiisan kutaan 1 akka 8tti immoo wayitii 3 akka isaan barsiisanii deeggarsaaf hordoffii gochaa jirra. Dhimma kanas immoo barattootas qindeessitootis immoo itti amananii iddoo harka caalaa parsantii 90 ol irratti hojiirra oolaa jira. Tarii immoo kanneen hubannoon alas immoo kanneen hubannoo ala rakkoo kana uumanis immoo keessumaan sirreessaa barsiisaa itti deemaa jirra jechuudha. Kanaaf haala gaarii irra jira.